injirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Hayyee kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa keenya har'aatiin egaa xalayoota simbiraa nu qaqqaban qindeeffannee gama garagaraatiin jechuudha kan isin nu biraan gahaa turtan istiidiyootti argamna. Qophicha qopheessuun kan isin faana turru Leensaa Wayyaa fi Yuusuf Warqiisaa waliin taaneetu qophicha kan gulaal immoo Abbabaa Magiraati. Gara xalaalee keessan torban kanaaf dabaree argatanitti isin dabarsina. Xalaaleen keessan kunooti dhaggeeffadhaa. Ajab! Fulbaanni guyyaan 15 barri 2012 jireenya koo keessatti guyyaa gammachuu koo yoo ta'u, adoolessi guyyaan 7 barri 2005 ammoo jireenya koo keessatti guyyaa gadda koo isa jalqabaati. Guyyoonni fi baroonni kun wal duraa duubaan kanan jaalala waggaa 2 ittiin argachaa turedha. Kanan itti hafuura baafadhee itti gaafadhee fi jaalala mi'ooftuu waliin dabarsinee irraanfanne addaan ba'uu keenyaa fi guyyaa jalqabaa kan ta'edha. Waan inni ta'a jedheetoo yaadeen beeknetu ta'e. Namni iddoo abbaatti eeggatan bakka wasiilaa hanqataa jedhamti Oromoon. Eeyyan dhugaadha. Anillee baay'een si abdachaa ture. Haala kanarras ni geenya jedheetoo yaadeen beeku. Balleessaan mataa koo yoo ta'e iyyuu balleessaa kanaaf garuu sababaan sumadha. Innis akkamitti yoo jette osoon akka mucaa dhabaatti ija keessa si ilaalu humnaa ol si jaalladhu jaalallee koo har'a haadha warraa koo borii jedhee si abdadhee taa'u abdii koo jedhee si marsiifadhu anaan barumsaan galanaan jette ana duubammoo biyya alaa deemuuf murteeffattee jirta. Anis akkuman kana dhaga'inan sin gaafadhe ati garuu soba jette. Guyyaa biroos deebi'een namarraa dhaga'e. Ammas deebi'een si gaafadhe. Eeyyen dhugaadha. Galmeedhaafuu gidduu kanan deema Finfinnee naan jette. Kanaan booda waanan dubbadhu wallaale. Guyyaan halkan natti ta'e. Akka maraatuuttan callisee magaalaa keessa naanna'uun eegale. Abdiin sirraa qabu akkuma jiruun arja'e. Kaayyoon sirraa qabus dhadhaa ibidda buute taate. Iddoon dhaabadhetti irraa ta'e. Baay'ee waanan si jaalladhuuf akka ati deemtuun barbaaddu. Yoo ala deemte hardhuma waawwaataatu natti fakkaate. Fakkaachuu qofa miti. Ala deemuunis faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala.